Tole, nagaan isiniif haa ta'u, hordoftoota TV Andoo Bugaad akkam jirtu. Baga bara haaraa 2017 Waaqayyo nagaadhaan isin ga'e. Barri kun immoo bara simboof caalmaadhaan ba'anii mul'achuu isiniif haa godhu. Bara waan hundumaan mul'achuu isiniif haa godhu Waaqayyo. Galgala kana immoo xiqqoo ishee isinii wajjin kadhachuun nufe. Macaafi qulqulluun keenya gaafa dubbatu akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaasee caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheessee iji namaa hin agarree gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye jedha. Waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin agarre gurri namaas hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye jedha. Waaqayyo waan gaarii akka qopheesse ija namaatiin waan hin tilmaamamne gurra namaatiin waan hin dhaga'amne waan yaada namaatiin bira hin ga'amne warra isa jaallataniif Waaqayyo akka qopheesse Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa hin dubbata. Egaa anis galgala kana sagalee kana ejjennoo godhadhee bara 2017 Waaqayyo kan inni isiniif qopheesse eenyullee hin argine eenyullee hin yaanne eenyullee hin dhageenye kan isiniif illee misiraachoo ta'e Waaqayyo sagalee isaa kanaan akka inni isiniif qopheessu nana mana. Kanaaf kutaa sagalee kanarra dhaabadhee galgala kana kadhata gabaabduu isinii wajjin gochuun nuuf akkuma macaafi qulqulluun kun dubbatu kan namni hin argine kan namni hin dhageenye kan namni yaadaan hin qabne tokko Waaqayyo akkasinii qabetti akkasinii yaadetti kan amantan galgala kana na wajjiniin kadhadhaa. Waaqayyo kadhata kanaan bara keessan akka inni jalqabu nana mana. Lafuma jirrutti harka keenya ol kaafannee ija keenya walirra buufannee hin kadhanna. Egaanii kutaa macaafa kanaa keessatti dubbiin kee akkuma dubbatu kan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin agarree gurri namaas hin dhageenye yaadi namaas bira hin geenye jedhamee akkuma caafamee jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin egaa yaa Waaqayyo Gooftaa ati akkasumaan gara 2017 nuun ceesisne rakkina baay'eetu nurra darbe lola baay'ee keessa darbinee dhufne miidhama baay'ee argineerra waan nuyi argine si duwwaatu beeka. Maatiin keenya illee nuuf hin hubanne qobaa keenyatti miidhama nuti baannee dhufne caba nu cabnee dhufne wallaansoo nuti wallaansoofnee dhufne egaa yaa Waaqayyo si duwwaatu beeka. Egaa 2017 waan nu ceesisteef ati beetta isammoo yaadi keenya iyyuu bira hin geenye iji keenya sin argine ija keenyaaf abjuu gurra keenyaaf abjuu laphee keenyaaf abjuu waan ta'e tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti nutti dubbatte. Egaa eenyullee bira hin geenye jetteetta nullee bira hin geenye maatiin keenyallee bira hin geenye waan nuyiif misiraachoo ta'e akka qopheessite waan nuyiif abjuu ta'e akka qopheessite dubbiin sagalee kee hin dubbata. Egaa sagaleen kee afaan keeti afaan kee kanarraa kan nuti dhageenye waan ajaa'ibaa waan dinqii waan nuyi qalbii keessaa hin qabne waan nuyi garaa keessaa hin qabne waan abjuu nuuf ta'e tokko akka nuu qopheessite dubbiin sagalee keetii kun hin dubbata. Gaani yaa Waaqayyo Gooftaa dubbiin kee akkuma dubbatu otoo nu balleessuuf jedhee dinqii kana hundumaayyuu nutti agarsiisu ture jedhamee akkuma caafame maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin otoo nu miidhuu barbaadde otoo nu balleessuu barbaadde otoo dhukkubichaan nu galaafachuu barbaadde otoo kufaatii sana keessatti nu irraanfachuu barbaadde otoo waan nu yaadame sana keessatti nu irraanfachuu barbaadde guyyaa dinqisiisaa guyyaa namni arguu dadhabe kana nutti agarsiistu turte. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya ati akkasumaan nu gaggeessitee fiddee asiin nu geesse miti. Erga nu gaggeessite erga nu fiddee waan dinqii tokko nu qopheessiteetta waan ajaa'ibaa tokko nu qopheessiteetta. Hin amanna nama namannu ta'a laphee keenyatti firayyuu namannu ta'a nuyi baay'ee shakkina nuyi baay'ee mamna garuu siin hin mamnu Gooftaa garuu siin hin shakkinu Gooftaa. Wayiif fiddee guyyaa kanarraan nu geesse wayiif guyyaa dinqii kana nutti agarsiiste wayiif bara haaraa kanaan nu geesse akka darbanitti miti darbatamuu akkan kufuttan darbatame sagaleen kee akkuma dubbatu akkuma garbichi kee jedhe eeyyee nutis darbatamuu ajaa'ibaa darbatamnee turre akka deebinee lafaan kaanetti nu darbatanii turan akka hin kaanetti miidhamnee turre jecha jabaan nutti gadhiifamee ture lola cimaatu nurratti ka'ee ture dhukkuba cimaan nu argatee ture rakkina cimaa keessa turre kana hunda keessatti garuu nu gargaartee golgaa dhokannaa nuuf taatee da'oo dhokannaa nuuf taatee guyyaa rakkinaatti kan itti baqatan nuuf taatee iddoo baqannaa nuuf taatee nu fiddeeddanaan nu geesseet. Yaa Waaqayyo waan fiddeeddanaan nu geesseef qabda maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma sagaleen kee jedhu kan gurri keenya hin dhageenye kan garaan keenya hin yaanne kan yaa Waaqayyo iji keenya abjuun argine maqaa Yesuus Kiristoosiin harka keenya irra nuuf gashi. Abbootiin waan dhaga'anii garaadhaa qaban yaa Waaqayyo Gooftaa mul'ata argan
abjuu dhagaan ergaa dhagaan qabu isarra kan caaluun qaba jedhaa jirta sagalee keetiin kan isin dhageessan miti kan isin argitan miti kan isin abjoottan miti nuun jechaa jirta obboloonni dargaggoonni yaa Waaqayyo waan eeganu qabu waan isin eegaa jirtan irra kan caalu qabaa nuun jechaa jirta sagalee keetiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan kadhata kanaan na wajjiniin bara isaanii kana eegalan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti ajaa'ibsiisaan Waaqayyo si biraa kan ta'e kan nama biraa kan hin taane qubi namaa kan keessa hin jirre harki namaa kan keessa hin jirre ogummaan keenya kan keessa hin jirre beekumsi keenya keessa kan hin jirre maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nu qopheessitetti nu baasi. Abrahaam garbichi kee aarsaa yaa Waaqayyo gooftaa sii dhiyeessuudhaaf mucaasaa qalee aarsaa godhee sii dhiyeessuudhaaf gara gaara Mooriyaatti gaafa deemu mucaansaa akkas jedhee abbaa koo qoraan kunooti billaan kunooti gaarichattis dhiyaataa jirra hoolaan aarsaadhaaf dhiyaatu meerree jedhee gaafate Abrahaamis arraba isaarra fuurri qulqulluu waan tokko kaa'eef Waaqayyo hin qopheessa kan jedhu kaa'e akkuma dubbii arraba isaarraa gaara Mooriyaarra gaafa ga'u garuu ati hin qopheessite hoolaan qalmaaf ta'u qophaa'ee ture maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee nama dubbise kana keessas Waaqayyo hin qopheessa kan jedhutu jira kan Waaqayyo qopheesse immoo gurri namaa hin dhageenye iji namaa hin argine yaani namaas bira hin geenye jira egaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nuti abjoonne kan nuti hin argine kan nuti hin dhageenye maqaa Yesuusiin ji'oota fuula keenya dura jiran 12 keessatti ariifatee dhufee harka keenya keessa nuuf hagalu dargaggoota harka dhufee hagalu abbootii koo harka dhufee hagalu tajaajiltoota waldaa kiristaanaa tajaajiltoota waldaa kiristaanaa tajaajiluu duwwaa malee firii dhaban harka dhufee hagalu barri kun maqaa gooftaa Yesuusiin bara firiidhaan mul'achuu bara waan tokko qabanii achi ba'uu bara yaa Waaqayyo wangeelaan achi ba'uu bara mul'achuu bara wangeela fuudhanii mul'achuu bara ayyaanaan mul'achuu bara tajaajilaadhaan mul'achuu bara faarfannaadhaan mul'achuu bara lallabaan mul'achuu bara yaa Waaqayyo gooftaa mul'ataan mul'achuu nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa kadhata kanatti walii galanii otuma kadhataa jiranuu garuu miidhama kan qaban na duuka ceelaa rakkinni koo kan jedhan dhukkubi koo narraa caba jennaan didee na duuka cee fakkaata kan jedhan rakkinni koo na duuka cee fakkaata kan jedhan liqiin na duuka cee fakkaata kan jedhan wantan sodaataa ture na duuka cee jedhanii kan sodaataa jiran maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kana booda akkumatti galaanicha isaan sodaatani ergamoonni galaana irra deemaa jiran sana gaafa qilleensi ga'uun sodaatani ati garuu gaafa irra geessu gab gootee yaa Waaqayyo ariifatanii gara gamaatti ceeni jedhamee caafamee jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin na duuka ceera wanta isaan jedhanii sodaataa jiran dingata libsuu ijaatti gidduudha dhaamsi libsuu ijaa gidduutti wanti isaan sodaataa jiran aliqimsamu isaan garuu ariifatanii hacani maqaa gooftaa Yesuusiin isaan garuu ariifatanii waan barbaadan bira hagaani utoon beekni yaa Waaqayyo gooftaa dingataa mul'atani yaa Waaqayyo gooftaa karaa isaanii 2017 kana keessa karaa isaanii keessatti karaa isaanii maluuf jedhan karaan isaan deemuuf jedhan keessaan dhagaan biqiluuf jedhu qoraantiin baalaan waraantiin biqiluuf jedhu gufuun biqiluuf jedhu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan doome haa ta'u karaatti dingatuma biqileen doomsa karaatti dingatuma biqileen cabsa dingatuma biqileen gufaatii ta'af dingatuma biqileetan dingata afaan banee liqimsuuf boolli jedhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin 2017 kanatti ati dura bu'i duuchi ijoollee kee dura haduudu ijoollee kee dura habuqqa'u ijoollee kee dura haqabaman sagalee kee kanaan kan walii galu dubbii ati natti dubbatte kanaan walii galu sagalee nama dubbisetti kan walii galu wanti haaraan dura isaatti hadiriiruuf 2017 kanatti waan ittiin mul'anna jedhanii yaannee na mul'atan barreen gaddaa dhukkubaan mul'ataniiru barreen gaddaa bo'aa mul'ataniiru barreen gaddaa kisaaraadhaan mul'ataniiru hingaa keessa deebii boqonnaa 2 irratti akkuma dubbatu barri singaara kana jala teessan hingaa jedhamee caafamee jira hingaa barri kisaaraa keessummeessu hingaa barri wallaansoodhaan ba'u hingaa barri dhukkuba himachuu hingaa barri wallaansoo caba lafee himachuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan ijoolleen keetti mul'atan harka isaanii keessa kaa'e gucaa biddaa yaa Waaqayyo maqaa namicha Naazreetiin namoota baay'ee harkatti argaan jira gucaa biddaa mul'atu tokko guca wangeelaa mul'atu tokko guca eebbaa mul'atu tokko guca tajaajilaa mul'atu tokko waan ittiin baana jedhanii maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhanii yaadan ittiin mul'atan qulqulloonni Waaqayyoo bakkuma jirtanitti harka keessan kaasa al takka waan tokko isiniin jedha humna maqaa Yesuus Kiristoosiin ergan kadhata kana kadhadhee raawwadhee booddee waan jibbitan tokko waan ofirratti jibbitan tokko waan na wajjin hin deemu jettan tokko maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin ji'a kana keessa na bira buqqa'ii hafi jedhaati barreessaati abidda keessa gubaati daaraa isaa miilla keessanii rirriita kanaa booddee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin duukaa hin deemu daaraa godhee sara simbiraa dhukkuba haa ta'u kisaaraa haa ta'u lola haa ta'u
wanta hamaa tokko barreessaati gubaa akka barreen gaddaa baranas hin gubna namooti baay'een dhuga baatii baay'ee dubbattaniittu baranas gubnee darbina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin 2017 kana keessatti arguun barbaadu waan jettan abidda keessa kaa'aati gubaati daaraasaa lafatti rirriita akkasuma immoo waan tokko waraqaa gabaabduutti barreessaati ajendaa yookaan macaafa qulqulluu keessan keessa ka'a bara kanatti harka yoo gale TV Handoof gaadhaqeetan dhugaa ba'a waan jettan waan tokkitti waanuma yaraa tokko fuula waaqayyootti barreessaa macaafa qulqulluu keessan keessa ka'a guyyaa waaqayyo fidee harka keessan keessa kaa'etti bara 2017tti marsaa kamii irratti ta'u kottaati asitti dhugaa ba'a kottaa irratti silii galateeffanna kottaa irratti waaqayyoon siniif jajanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan ati barreessitee gubdu sana sibiraa gubeera waan ati barreessitee gubdu sana sibiraa gubeera sibiraan biseera 2017 fulbaana kana booddee siduu kan deemin bara kana siduu kan deemin guyyoota fuula kee dura jiranitti siduu kan deemin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin 2017tti kan siduu kaa deemu malaa isatti qabattee isatti mul'ata jettee yaaddee isatti qalbii keetti yaaddee hojii hojjechuuf yaaddee abjoottee yaadde sana siifa ta'u isa gurri namaa hin dhageenye isa iji namaa hin argine isa laphee keetti hin abjoonne siifa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubicha si keessaa gubeera abasicha si keessaa gubeera maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'ati ati baadhattee jirtu immoo galgala kanaa kaasee siifa milkaa'u abjuun kee siifa milkaa'u barumsa barachuudhaaf kan kaatan milkaa'a maqaa gooftaa Yesuusiin gaa'ilaaf kan qophooftan milkaa'a abjoottanii jirtan daldalaaf kan kaatan maqaa Yesuusiin milkaa'a innoo yaaddani guddaa keessa sin dhaabeera yartuu yaaddani jabaa keessa sin dhaabeera qobaan daldalinaa daldala keessan keessatti waaqayyo argamu daldala qulqulluu daldala hojii qulqulluu hojjedha hojiin kun siniif milkaa'u abjuun isin abjoottan siniif milkaa'u barumsa isin deemuuf jettan siniif milkaa'u dalagaan isin dalaguuf jettan siniif milkaa'u paaspoortiin keessan rukutamee milkaa'a biyya barbaadan sana dhaqaati maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa irratti isinii galateeffanna maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin kadhata kanaan dallaan sin dura habanamu miilli keessan akka borofa collee isiniif haariifatu miilli keessan maqaa gooftaa Yesuusiin akka borofa collee isiniif haariifatu iddoo of arguu barbaadan garasitti of argaa maqaa Yesuusiin iddoo ga'uu barbaadan garas ga'a maqaa gooftaa Yesuusiin gooftaa keenya Yesuus bara kanatti dhuga baatii baay'ee kadhata kanaan waan deebistuuf yaa waaqayyo gooftaa bara kana immoo yaa waaqayyo bara mul'achuu waan nu gooteef bara simboodhaan bara milkaa'inaan mul'achuu waan nu gooteef bara tajaajilaan mul'achuu bara ayyaanaan mul'achuu bara maqaa keetiin mul'achuu waan nu gooteef si haa galatu waldaa keenyaaf namoota waaqayyo mana kana keessa tajaajilaniif akkasuma immoo ummata foddaa televiziyoonaa kana ilaalan hundumaaf bara mul'achuu waan gooteef si haa galatu galanni maqaa keetiif haa ta'u bara kana eebbisiif bara kana firiidhaan qabiif bara kana waan guddaadhaan qabiif waan gootu hundumaaf si haa galatu dhuga baatota nu taasisi warra irraanfatan warra fudhatanii badan otoo hin taane warra kanuma immoo dhufanii dhugaa ba'an nu taasisi gooftaa keenya si haa galatu maqaan kee eebbifamu maqaa Yesuusiin maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin eebbi kun hundinuu sin haa argatu barri kun kan mul'achuu isiniif haa ta'u guddaan sin jaalladha buleessa keessarraa jiminteedha eebbifamaa ulfaadhaafaa